mooticha baay'ee mataa dhaabaa bahe ana malee namoo hin jiru ana rabbiin keessan jedhaa bahe tokkotu jira. Namtichi kuni yookaan mootichi kuni duuti isaa baay'ee nama ajaa'ibsiisti. Baay'ee yoo jedhu baay'ee nama ajaa'ibsiisti. Seenaan isaa Tawraatiin keessatti odeeffame. San booda osoma deemu seenaan sun nu bira gahuu danda'e. Seenaa nama kanaa beekuu yoo barbaadde na faana ture haga dhumaatitti waan dhugan qopheeffadhu. Seenaan baay'ee namatti tola waan ta'eef shaayii buna fidadhu ni yaadaan na caqase. Tole har'a seenaan ani isiniif himuuf deemu seenaa Numruud. Numruudin kun nama baay'ee gulbeedha, mootii baay'ee gulbeedha, mootii baay'ee yakka hedduu hojjetaa bahe. Numruudin kun ilma Nabi Nuh ilma qaba miti, ilma isaa irraa dhalate, ilma Nabi Nuh irraa dhalate. Sinii galee Nabi Nuh Numruudiif akaakayyuu jechuudha. Walii gallee tole Numruudin kun nabiyyii wahii wajjiin walitti dhufe. Nabiyyiin kun eenyu akka ta'e seenaa keessatti wajjin ilaalaa deemna. Numruudin kun addunyaa tana hunda bulchuu barbaada. Hunda yoo jedhu hunda bulchuu barbaada. Maaliif haafa waan qabuuf addunyaa tana if jalatti deebisuu barbaada. Yani mootii moototaa ta'uu barbaada jechuudha. Yeroo zamana saniititti Numruudin kun gaaf tokko Numruud dubartoota hedduu qaba. Qasrii isaa keessatti jechuudha dubartoonni hedduun asii fi asiin dubartoonni hedduun isa marsanii osoo taa'aa jiran. Eedoon ammoo fuulduraan jiran. Wanni wahii namtichi wahii kana hunda gaardiilee isa bira dhaquudhaaf akka salphaatitti bira hin geettu. Laakiin namtichi wahii laaftumaan gaardiilee bira taree dubartoota kana bira taree isa bira gahuu danda'e. Yeroo kana baay'ee aare kun eenyu eessaa dhufe jedhee gaardiilee yeroo masa waamee waan kana ajjeesaa yookaan nama kana ajjeesaa akkasuma dubartoota ay keessa jiran hunda ajjeesaa jedhe. Maaliif dubartoonni kunniin bahanii dubbatan waan ta'eef inni ammoo maqaa isaa akka ajaa'ibaatitti eeggata. Maqaan isaa akka baduun barbaadu mootiidha ka. Almuhim gaardiileen namticha kana fuudhanii bahaniin san booda Numruud gara mana ciisicha isaa ol seenee balbala cufee yoo akkan ol jedhu namticha reeffa gaardiileen fuudhanii bahaniin sun siree irra taa'ee haay jedhaan. San booda Numruud sodaachuu jalqabe. Wanni kun waan addaati, yaani humna addaa qaba wanni kun, ati eenyu jedheen. San booda akkana jedheen, ilaalaal ani eenyu akka ta'e si himuudhaaf eenyummaa kiyya ka asliititti deebi'uu qabaa jedheen. Eenyummaa isaa ka asliititti jechuun akka rabbiin isa uumetti jechuudha. Akka rabbiin isa yeroo makana akka rabbiin isa uumetti deebi gabaabaa gurraacha jismiin isaa hundinuu rifeensa baay'ee nama sodaachisa. Inni beektanii Ibliis. San booda Numruud ija babaasee iji keessaa baatee sodaatee dhaabatee hafe. San booda Ibliis akkana jedhan ila beekta ani akka ati addunyaa tana hundaa of jalatti bulchuu barbaaddu hin beeka jedheen. Tayyib addunyaa tana hundaa bulchuu yoo ka barbaaddu ta'e ani paawarii kiyya irra paawarii sii kenna. Akkasitti addunyaa tana hundaa bulchuu dandeetta. Laakiin jedheen laakiin shartii takka qaba. Shartiin inni qabu sun ati na gabbaruudha jedheen. Waan biraatii miti. Yeroo kana Numruud xiqqoo dhaabatee san booda Ibliisiif sujuude. Erga Ibliisiif sujuude booda namni addunyaa kana irratti yeroo jalqabaaf taaja godhate, taaja mootonni godhatan kan beekan namni jalqaba taaja godhate Numruudii jedhama. San booda Numruud erga Ibliisii wajjin harka wal keessa naqatan achi deemee lolee qabachuu yaani addunyaa kana keessatti akka barbaadetti bal'achuu danda'e jechuudha. Yaani Ibliisii walitti dabalamee humna godhate jechuudha. Booda ka barbaade ajjeesa ka itti tole hin dhiise. Kama dhugaa nama itti tole hin dhiisa ka isa dabbareen ammoo hin ajjeesa. Yaani nama baay'ee badaa ture jechuudha Numruudin kun. Numruudin kun adeemsa keessaa akkana jechuu jalqabe. Isin hundinuu na gabbaruu qabdan rabbiin keessan anaa jedhe. Almuhim san booda gaaf tokko Numruudin kun hin rafee manaama ajaa'ibaa fi sodaachisaa wahii arge. Manamni inni arge kun
aduu wayita urjii wahii dhufee aduu tana shaffantu argee rifatee irribaa ka'e. San booda namoota manaama hiikan hundanaa fidaa jedhe baay'ee rifatee ka'e jechuudha. San booda namoonni manaama hiikan dhufanii akkana jedhaniin ila manaamni kun hiikaan isaa baay'ee salphaadha. Mucaa daa'imaa dhalatutu jira. Ammaan booda mucaa daa'ima dhalatu wahiitu jira. Kadhatu kun ammoo aangoo sababa kufiinsa aangoo keetii ta'a jedhaniin. Yeroo kana Numruud baay'ee aaree waa hunda aangoo kiyya qofa nama kuffisuun barbaadu. Ammaan booda daa'ima dhalatu hunda ajjeesaa jedhe Numruud. Gulbeedha waan fedhe gochuu danda'a. Rabbi ofiin jalaan jiruure. Tole murtii kana murteesse. Numruudiin kun waggaa 400 nama zollomaa kaan ajjeesaa kaan miidhaa waggaa 400 bulche. Yeroo kanatti namtittii wahii mucaa wahii dhalte. Mucaa xiqqaa isaa dhiira ta'uu isaa erga beeyte booda akka Numruud ijoollee dhiiraa ajjeesu waan beeyteef mucaa kana dhoysitee dhoysaadhaan guddisuun jalqabde. Osoo guddataa jiru dargaggeessa guddaa ta'e. Viidiyoo sitti dhaabite namtichi dhalatee guddate kun eenyu yoo beektu ta'e komentii jala barreessi. San booda kootu seenaatti fufna. Zamana Numruud sanitti namni hundinuu manaa hin nyaatu. Eessaa nyaata dhufee qasrii Numruud kana keessaa nyaachuu qaba. Seenee deemee nyaata cirfaadhaan waan kennameefi san booda nyaata isaa nyaata. Numruud yeroo ummanni akkasii walitti gahee nyaatu kana gadi bu'ee erga namni nyaata isaa fudhatee deemee nyaachuudhaaf ta'u waameeni eenyu rabbiin kee jedhan. Rabbiin kee isini jedhan namni sodaarraa beela waan qabaniif jechuu alaa nyaachuu hin danda'an bakka biraatti nyaanni hin jiru nyaachuudhaaf mana isaa dhufuu qabda mana mooticha Numruud kana. Almee kaan illee waamee eenyu rabbiin kee jedhan kun gaafii qaba rabbiin kee isinuma. Almee osuma akkana jedhaa jiru mucaan haati dhoysaadhaan guddiste sun illee nyaata fudhachuudhaaf dhufe. San booda nyaata fudhatee inni deemuudhaaf ta'uu Numruud rabbiin kee eenyu jedheen. San booda mucaan akka namoota kaawwanii rabbiin kiyya sihii waan jedheen seetanii akkas hin jenne sodaata akka hin qabu akkana jedheen. Eenyu inni beektanii duraan Nabi Ibraahim aayata Qur'aana keessatti kana ilaalchisee aayata buutetu jira. Almuhim mormitu jalqabe Numruudii fi Nabi Ibraahim jidduutti mormiin haala kanaan ture. Yeroo kana mucaan akkana jedheen rabbiin kiyya ka jiraachisee ajjeesuu jedheen. Yeroo kana Numruud boona akkana jedheen rabbiin kee ka jiraachisee ajjeesu anillee jiraachiseen ajjeese. Nama lama fidaa jee gabra isaa keessaa nama lama fidanii tokko ajjeesee san booda akkana jedhee kana ajjeesne kana jiraachifne jedheen. Akka isaatitti tokko ajjeesee tokko jiraachisuun haala kanaan deema jechuu isaati. Yeroo kana Nabi Ibraahim kana laalee akkana jedheen ka jiraachifte san dhiisii ka ajjeefte kana deebisii kaasii jedheen. Yeroo kana Numruud ija baasee rifachuu jalqabe. San booda Numruud akkana jedheen mee waa'ee rabbii keetii naaf himi jedheen. San booda Nabi Ibraahim akkana jedheen rabbiin kiyya ka aduu bahaan baasee dhihaan dhiheessu yookaan seensisu sani mashriqaan baasee maghribaan ka seensisu sani rabbiin kiyya jedheen. Nabi Ibraahim akkana jedheen rabbiin kiyya bahaa gara dhihaatti aduu fida. Bahaa baasee dhihaatti dhiheessa seensise jechuudha. Ati ammoo faallaa sanii fidiimee yoo dhugamaan rabbi ka ofiin jettu ta'e yoo dhugamaan rabbi ka taatu ta'e akkas godhii jedheen. Yeroo kana Numruud waan deebisu dhabee afaanuma banee hafe. Waan deebisuun qabu rabbi ofiin jedha malee rabbi waa ta'e. Yeroo sanitti Numruud Nabi Ibraahimin ajjeesuu hin danda'a. Laaftumutti ajjeesuu hin danda'a. Laakiin wanni inni ajjeesuu dhabeef yoo ka ajjeesu ta'e akka mo'atame agarsiisa. Lammaffaan ammoo yoo inni Nabi Ibraahim ka ajjeesu ta'e yeroo kana namoonni amantaa Nabi Ibraahim kana qabatanii jechuudha. Kanaaf dhiiseenii laakiin mataa isaa keessaa hin baafnen yaani gaduu yeroo biraatiif dabarfate jechuudha Numruud. Yeroo kana Numruud gara villaa isaatitti deebi'ee taa'ee of kaafachuu jalqabe. Eenyu rabbiin Nabi Ibraahim kana rabbiin akkanatti humna qabu
rabbiin inni akkanatti ittiin nu cal'isiisuu danda'e kun eenyuma jedhee yani sammuu isaa keessaa bahuu dide. San booda namoota 600 ajaje akkana jedheen fooqii dheeraa isaa naa hojjedhaa jedheen. Fooqii dheeraa takka addunyaa kana irratti hin hojjetamne naa hojjedhaa jedheen. Fooqii kana wanni inni ijaareef namoota 600 ajajee fooqii kana ijaaruu wanni inni barbaadeef ani Nabi Ibraahim caalaa humna akka qabu agarsiisuudhaaf jecha fooqii kana ijaaruuf yaade. Laakiin wanni nama kolfisiisu fooqiin kun jalqabee erga xiqqoo lafarraa ol fagaatee akkana xiqqoo ol fagaate diigame. Fooqiin hagas gahu yani erga ijaaramee qixxee ga'e kufe booda yeroo kana Numruud laafaa ta'uu isaa argee baay'ee aare. Yeroo kana namoonni gariin Numruudiin kun kana ta'uu isaa beekanii san booda amantaa Nabi Ibraahim hordofuu jalqaban. Namoonni garii dho'isaadhaan jechuudha. Dho'isaadhaan amantaa Nabi Ibraahim hordofuu jalqaban. Akkasuma Quraana keessatti aayaa wayii buutee Nabi Ibraahim wayita inni abbaa isaatiin akkana jedhu abbaa isaatii fi tuuta isaatiin maali wanni isin itti amantan kun taabonni isin itti amantan kun maali jedhee gaafateen ma'anaan aayaa jechuudha. Maali wanni isin itti amantanii jedhee abbaa isaatii fi tuuta isaatiin. San booda akkana jedhan warri gosti yani zariin teenna zarmaan zariin teenna wayita amanan agarree abboonni kenna wayita amanan agarree itti amannee jedhaniin. Yani waanuma isaan amananiif karama isaan amanan san amannee jedhanii salphamatti jechuudha. Nabi Ibraahim akkana jedhan isinii fi abbootiin keessanillee dalaala keessa jirtanii dogongora keessa jirtanii isinii fi abbootiin keessanillee jedheen. Gaafa wahii Numruudii fi namoonni isatti amanan jechuu haflaa guddoo wahii qopheessanii haflaa kana keessa ta'an. San booda Nabi Ibraahim suuta jedhee gara bakkitee taabonni isaanii walitti qabamee jirutti ol seenee caccabsee fataffate. Taabota isaanii hunda caccabsee fataffate taabota guddaa tokko qofa dhiise. San booda paartiin dhumatee san booda namoonni gara mana taabonni keessa jiru kana seenanii gabbaruuf jechuudha. Wayita seenan taabonni hundinuu fataffatamee lafa jira. San booda eenyu akkana godhe namni akkana godhe kun nama zaalima wahiiti jedhan. San booda akkana jedhan namni akkana godhe Nabi Ibraahim nam tokko hin jiru. Fidaa jedhan hin fidanii. San booda hin gaafatanii situ akkana godhe jedhanii Nabi Ibraahim hin gaafatan. Yeroo kana anaa miti ani maaliif akkana godha? Taabonni guddaan kun hin jira. Yimkin nama akkana godhe kana inni arguun oolu yookaan isumatu akkana godhe mee isuma gaafadhaa jedheen. Yeroo kana namoonni dammaquu jalqaban. Taabonni kun hin dubbatu homaa yani ufii isaatiyyuu ofirraa of dhogguu dadhabe. Kun maal waan godha jedhanii dammaquu jalqaban. Namoonni ammoo gocha kana Nabi Ibraahim malee nam tokko hin goone jedhanii amanan. San booda fuudhanii eessa fidanii Numruudin bira fidan. Wayitatti fidan Numruud akkana jedhe taabota cabsitaa. Maaliif Numruud gocha inni jalqaba godhe saniifuu hin daganne yani gadoo wayita saniillee hin qaba. San booda akkana jedhe tuuta isaatiin ibidda guddaa isaa qabsiisaa jedhe. Ibidda ajaa'ibaa qabsiisan hatta nama katamaan ala jiru yani katamaa biyya saniitiin ala jirullee ibidda san arguu hin danda'a jedhan. Ibidda ajaa'ibaa fi ibidda guddaa isaa qabsiisan. San booda ibidda guddaa kana erga qabsiisan booda fuudhanii Nabi Ibraahimiin keessatti darban. Yeroo kana Rabbiin Nabii isaa waaqa taaree Jibriiliin erga Jibriil samii irraa dhufee ibidda tana ajaje. Qabbanaa fi nagaha ta'iifi jedheen. Osoo qabbana qofa ta'iif jedheen yani qabbanni nu Nabi Ibraahimiin ajjeesaa ture. Kanaaf qabbanaa fi nagaha ta'iifi jedheeni ibiddi sunillee bardanoo salaaman ta'uufii dandeette Nabi Ibraahim. San booda tuunni erga Nabi Ibraahimiin keessatti darban booda haga gubatee haga ibiddi kun wal nyaatee dhaamutti jedhanii gatanii ni taran. San booda ibiddi kun yeroo kana namoonni guyyoota muraasa booda dhufanii bakki teessan qulqulleessuudhaaf wayita dhufan Nabi Ibraahimiin homaa wanni takka akka tuqaa wahii jismii isaarraa akka hin tuqamne argan. Yeroo kana rifatanii dhaabatanii wal ilaaluu jalqaban. Numruudiin kun
baxraanummaa isaa asirratti hin dhiifne maal godhee wotaaddara baay'ee isaa walitti qabe eenyu wal loluu fi rabbii wal loluuf rabbii Ibraahimiitiin wal loluuf jecha wotaaddara baay'ee isaa walitti qabe. San booda rabbiin wotaaddara kanatti bookee xiqqoo san erge. Bookeen haga baay'ina qabu irraa jedhan aduun hin mul'attu jedhan yaani bookee baay'ee itti erge rabbiin. Bookeen kunniin isaanitti dhiiga isaanii tuuta. Almuhim haga dhumatee Numruud hafe. Numruud erga hafe bookeen takka dhuftee akka inni hin duuneef rabbiin hikmaa wayiitiif isaan bisee akka inni hin duuneef bookeen takkittiin tun dhuftee funyaan isaa keessa seente. Numruud jalqaba irratti maal siniin jedhee tuuta isaa waggaa 400 zabaabee ana rabbiin keessan jedhee yaani ka barbaade ajjeesee kaan akka fedhe godha waggaa 400. Bookeen tun mataa isaa keessa seentee akka inni nagahaan rafu ittiin dhiiftu mataa keessa jettee yoo inni walgahii keessa taa'u jedhan walgahii kana keessatti itti kaastee mataan kun akka malee dhukkubaa kophee isaa miilarraa of baasee kopheedhaan of dhahaa jedhan wayita itti bookeen tun baay'ee itti jabaattu jedhan bakka gariititti namoonni isa bira jiraniyyuu isa mataa isaa keessa dhahan akka dhaabattuuf jedhan hagas takka rabbiin isa xiqqeesse bookee xiqqoo tanaan jechuun almuhim waggaa 400 bookeen tun mataa isaa keessa isa azabaa baate inni tuuta isaa waggaa 400 azabe rabbiin ammoo bookee xiqqoo tanaan waggaa 400 isa azabuu danda'e mataa isaa keessatti dhuma ammoo sababuma bookee saniitiin du'uu danda'ee jedhama. Haguma feete ana rabbii oli jettullee ati bookeedhaan duute tiisisaan rabbi tiisisa sitti argeesse achiisuu danda'a. Dhumti Numruudii akkana ture jechuudha. Tole seenaan asirratti xumuramte gabaabsee isiniif hime akka hin dheeranneef akkasittuu hin dheerate na fakkaata. Kun kana fakkaata. Viidiyoon kun akka isinitti tolu ta'e like share hiriyoota keessa wajjin godha akka seenaa akkana baay'inaan siniif fidu. Akkasuma yoo haaraa kataataate subscribe gochuu hin dagatinii viidiyoo haaraan haga walitti deebinutti nagahaan tura sinin jedhuure nagaan tura sin haa jedhu har'aaf viidiyoo biraatti naga walitti deebinutti.